ilmaan keenya miidiyaa irratti nam fidina Oromoo irratti jedhaa jedhanii boo'u. Erga inni miidiyaa irra bahee akkas jechuun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Ani mucaasan akkumaan godhee Finfinnee fidadhee isaa ajjeesudha dura yaadni kiyya. Horti guutuun dhugaa mucaa kanatti kakataa jira. Suuraa kana jalatti waan baay'eetu jedhamaa jira. Akkasiin nama kanatti heerumuu jette wayiitti dubbatamaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamal kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oroshaw akkam akkanaaf jirtu. Ziroon jireenya afiyaan akkam isiniin jedha cugaaraan keessan daakaa jira. Imadam qamamochee isinoo akkam jirtu. Kulaalitiin keessan hojjetaara. Akkuma beekamu arras viidiyoo bohaarsoo bashannisiisoo kan ittiin fataazanaa jennu isinii qabadhee dhufeetan jira. Isin koomentii irratti naa barreessaa jirtan kan hedduu tokko garaa koona nyaattan isinii galee siyaanna maaliif nu jala babbadda qaxalee keenya eessa gisee jettan jechaadha. Onneen koo bakka lamatti Sinigale sadaffaa keenya irra viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Egaa akkuma hedduu kana jedhaa jirru immoo 50 seenuudhaaf nama 5,000 qofannoo hafee hundi keessanitti naa jajjabaadha. Akkuma ijoolleen baay'eenis cinqamaa jirtanii akka nu 50 seenu jechaadha. Warreen haarawaa dhuftan dafaatii subscribe godhaati. Ijoolleen Oromoo gaariidha jedhamala. Sinigale Oromoo wal guddisuudhaan beekama. Oromoo taatanii tokkoon keessan bira darbitanii naan jechaadha. Tokkoon keessan bira darbitanii naa wal lolaatu subscribe godhin. Tokkoon keessan viidiyoo keenya 10,000 wayi itti ilaalama. Namni subscribe godhu nama 100 wayi. Maayini maal akka inni Oromoo wallaaltanii moo akka subscribe itti goonu isin agarsiifnu yookaan nutti agarsiisa akkaataa isaa jedhaati kunoo ajjala jira subscribe godha. Aniifuu miira keessan galchitanii ooltanii isinii galee dhufeen oole isinii galee viidiyoo kana like gochuun dagatina gara viidiyoo. አንተ የማንም ሰው ሆነ ማየት አልችልም። ይህ ለእኔ ከሞት ፍርድ በላይ ነው። አንተ የሰው ሆነ ማየት አልችልም። Fatuu kanaatu malaaluu dhabaan jirru jaran fatuu kanaatu malaaluu dhabaan jirru abbaa manaa tokkotti barbaan dhaggeeffadhaa waan isin jedhaa jirtu. Ay sila diqaalaa dhuma dhalee jiraadhee jedhaan gisee takka sila dur diqaalaa dhalee jiraadhee tun diqaalaa mala abbaa isaanitti erga deemasi sila diqaalaa dhalee jiraadhee jedha bar mitaattaa bikkuma 40 nagaa walla sila diqaalaa dhalee jiraadhee timboonaan ilmoottiin boonaan wallahi amma ka'iin jedheen guyyuma takkaaf nikaa shakriyaadin hiisisee ulfaa'ee mana xallazeen baasan achiin Oromoonaa guddistu Oromoonaan guddistanii wallahi takka daame nin ulfaa'ee taabbaatu wardeemeetiin taabtaa no amma iyyuu taabtaab godhee nuuf haleelamee dhufaalee taabbaatu mana kottiin haleelamu nan doomne haleelamee dhufa'ee taabbaatu. Obboleessan qabdu obbole jarri muubee maal nuraa godhatu rabbeedhaatti qaraa isaa mucaa kanatti jechuun yookaan immoo abbaa manaa tokko kenna barbaadaa fi yookaan akkuma siin jette abbaa tokko nikaa hiisisaati achumaan ulfeessee abadu jechuun nurkaa badee maraataatti mucaa kana itti qaraa isaa yookaan abbaa manaatti barbaadaa fatuudha amin jedhaal tokko rabbi abbaa manaa fi abbaa manaa buusuuf Rabbi isiniifis haadha manaa abbaa manaa isiniif haadha manaas isiniif nuuf maannu haa kennu nu haa kennu isiniif haa kennu warri atu abbaa manaa atu warra qabdanu aamin jettanu garuu wayyaa isin argeera. You want to pick it? It is the dapper Rana Dagubati. Hi, good evening. So your question is, Miss World stands for purpose and character. How do you respond to those who misrepresent what it truly means? Thank you so much for this question. Because as Miss World Ethiopia, I have faced a lot of criticism from my country. A lot of people think Miss World is just another pageant, another beauty contest. But it is more than that. There are so many children and mothers behind me that get so many things from me from standing here. I am the first ever Ethiopian to ever make it this far, and I hold so much pride in it.
Egaa akkuma asirratti argitan mucattii kana irratti kaleessa fidne isiin kun mucattiin kun akka addunyaatti lammaffaa baate akka Afrikaatti tokkoffaadha jennee akka odeessine irratti jechaadha namoonni baay'een hordoftoonni koo jalee koomentii irratti jechaadha hamma koon geessu hamma koo hordoftoota babbareedduu akkasiin qabaadara bakka konkotaatan konkotaatani atu kan kuntaaniin atu kan kuntaan hin gaabba ture siin galee atu kan kuntaan hin gaabba ture hordoftoota babbareedduun qabala argitanii yoo barbaadan waliin fuuna walis hin fuusifna siin galee babbareedduu jiru chaanaala kana keessaa babbareedduu fa'i argattu argitanii ana caala anuunan caala wallaahi jejjedhaa ijoolleen isin galee viidiyoo kaleessaa irratti jechaadha maasha Allah ana hordoftoota babbareedduu akkasii qabaachuu kootis onneen kun isinii gammadeera sini gammadeera na dubbisa maaliif keessoodhaan warri babbareedduun na dube jechuun isin gorsaafan isinii galee isin gorsaafan Ani mucaasan akkumaan godhee finfinnee fidadhee isaa ajjeesudha du'a yaadni kiyya. Namaanis haa ta'u sitti himaame silaatee moo bilisa kiyya. Namaanis haa ta'u yaadaan akkumaan godhee finfinnee fidee isaa ajjeesudhaan. Kan hin ajjeesuu fi miti immoo qarshii 100 nama ajjeessa magaalaa sanatti. Dhugaadha sun isaanii miti isaanii amtooliin yaadina. Wallaahi yoon kanan goone ani ilma nooleetii miti gad deebituudha gana wallaahi billahi. Achin gahina dura laalleeti ijibbaanne. Let's try everything. Try again one day. Tikuutoon dhugaa mucaa kanatti kakataa jira mucaa kitaaba harkaa fuudhee jedhame sana itti kakataa jira dhugaadha kun murti guutuu dhugumaa inni akkasitti nan ajjeesa waan hantuuta ajjeefta seete moo hantuuta washmaxiidhaan qabdee ajjeefta seete moo mootisiisa wayii barbaaddee ajjeefta seete moo maal kun moodii nutti hin qabinaa dhiisaa dara moodii nutti hin qabinaa maal ajjeefta meemee maal ajjeefta ofin ajjeesa jedhi malee ofin ajjeesaatu jette hin bareeda viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa kaleessa wanna kana jaruma kanatti odeessaa ture hammas jaruma kanatti odeessaa ture jara kanarraa wama fudhannu qabnaa wama jedhamaarus waliin laallaa hamma xumuraatti na hordofaa dhaggeeffadhaa የሃጫሉ ባለቤት ፋንቱ ደምሴ ወይንም ኪያ ሃጫሉ ከሞተ ከ5 ዓመት በኋላ አዲስ የፍቅር ህይወት ልትጀምር ነው መባሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። በአድናቂዎቹ ልብ ውስጥ ለዘላለም ታትሞ የቆየው ወደፊትም እንደተወደደ የሚኖረው ሃጫሉ ከዚህ ዓለም ከተሰናበተ 5 ዓመታት ሆነውታል። ቤተሰቦቹን ሳይሰናበት ህፃን ልጆቹን ሳይጠግባቸው ወጥቶ የቀረው ሃጫሉ አሟሟቱም እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ እንደሆነ ቀርቷል። እሱን ሳስብ ይጸጽተኛል ትላለች። ሀገሬው በሙሉ የሚሳሳለትን ትልቅ ዘፋኝ አንድ ቀንም አንተ ጀግና ነህ ብዬ ባንደበቴ ተናግሬው አላውቅም። እሱ ጠይቆኝ ያውቃል። በእጅ ያዙት ወርቅ ሆኖብሽ ነው ሲለኝ እኔም አሁንም ትናንትም ለኔ ያው ሃጫሉ ነህ ከዝና ፍቅርህ ይበልጥብኛል እለዋለሁ። ምን አለ አንተ ትችላለህ ጎበዝ ነህ ብዬ በህይወቱ የሚያስደስተውን ምስክርነት ሰጥቼው በነበረም ትላለች። ቢሆንም ግን ብዙዎቻችን አጠገባችን ያለውን ሰው እንደዛ የማለት ልምድም የለንም። ካለፈ በኋላ ልክ እንደ ኪያ የሚያንገበግበን አንድ ታሪክ ይኖረናል። ግን ደግሞ ኪያ ታማኝ ባለቤቱ እንደሆነች እሱንም በማጣቷ በጣሙን እንደተጎዳች ያደባባይ ሚስጥር ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ከሌላ ሰው ፍቅር ይዟታል። አረ እንደውም ልትሞሸር ነው እየተባለ ነው። እንደ አንድ ሰው akkuma dhageessan jaalala nama biraatii wajjin jalqabdee jirti gara gaa'ilaatti seenuudhaaf jedhamaa jira. Kanaan wal qabatee immoo suuraan tokko sooshaal miidiyaa irra poost godhame akka nama sanaa wajjin jaalala jalqabde wayii godhanii irratti dubbataa jiru. Wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti? Maaltu jedhamaara wanna jedhu mimi koomentii galee wajjin dubbisna. Kun eessaa fuudhanii odeessaaru? Kan jedhus kan waliin laallu ta'a.
suuraan kun yeroo dhiyoo post godhame maaliin post godhame sirba Hacaaluu isa haarawaadhaan jechaadha. Komentiin kun akkas jedha. አይ የአማራና የኦሮሞ ሴቶች ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው። ባል ልጅ ወልዳ ከሞተ ማግባት ምን ይሰራል? በዚህ በኩል የትግራይና የኤርትራ ሴቶች ባላቸው አንድም ወልዶ ከሞተ ባል አያምራቸውም። ልጃቸውን ማሳደግ ብቻ ነው። ሰርቲ ማልጀዳሩ አከሲን ዋን ፉዱዳ ጀቴት ኮሜንቲ ከነ በሬሳሩ ጀቻል ገሩ ኤራ ኮሜንቲ ጀሪ በሬሴ ጫላ ላላ የሞተ ተጎዳ ጀደ ተቆሞ ይሰዱ የሚደሜ እና ማሪፋን ዱራኒ ሞ ጋፋን ገሮ ኦሮሚፋት ሲኒፍ ጅጅሩ ማልጀዱ ጆሌን ኦሮሞቲፍ ጆሌን አማራ ተኮ ጋፋ አባን መናጀላ ዱኤ ፉዱ ከን ትግራይፍ ከን ኤርትራ ሞ ጋፋ አባን መናጀላ ዱኤ ኢልሞ ሰነ ቆፈ ጉዲሱ ቆፈ መሌ ሂንፉደኑ ኤርገዳሃኒ ዋና ከሲዌ በሬፈመ ይቻላ ጀሩሞ ቆፈ በሬሴ ይቻላ ጀሩሞ ቆፈ በሬሴ ወንተ ከነስ ከን ሶሻል ሚዲያ ረቲ ኢፈባሳ ጀሩ ጀሩማ ላላ አማስ ማልጀዳ ባሏ ብቻ አልነበረም የልጅነት ጓደኛ የምትሳሳለት ነበር። ስንት የእንባ ቀናቶችን አሳልፋ ይሆናል። የልጆቿ ጥያቄ ናፍቆት ራሱ ሌላ እንባ ነው። ሱራ ከነርቲ ጋር ዋን ባየ እጅደማ ጅራ አከነቲ ፈካቱት ሱራን ኩን የሮሲን ብየ ብራ ደምቴት ቻድ ኮንሰርቲ ገራገራቲፍ ከን ወጅን ካን ወይነቲ ፈካታ ማሌ ዋን አከጀር ጀዳራ ነቲ ዋን ሶሻል ሚዲያ ከነራ አዴማሩ ነቲ ፈካቱ ገሩ ኮመንቲ ከነ ጀለግ ኤሮን ገሌ ዱቢሱ ነሞኒ ዋን ባየ ጀዳሩን ገሪን ሂን ረብሳ ገሪን ማል ፈካቲ ኩን ጀዳ ገሪን ሞ በቃ ኤርገኒ ዱ አከሰከስ ጎቹን ቀብዱ ዋ ባየት ጀደማ ጅራ አትወኒ ተኩም ባለሚኒ ገሩ አከስ ኤረቲ ዱበቹን ጋሪ ሚቲ ወኒ ብራ ዮጅራቴ ከኒስኒፍ ቀጠሌን ከሰን ወኒ ብራ አሳን ሃራ ዮጅራቴ isini qabadden dhufen jira isin qofti buna keessan qoqqopheeffatani anta ayin isinitti hima abshir isinitti hima wama jiru isinitti hima garuu akka yaada keessan ittatu heerumte maal isinitti fakkaata meme atu heerumte maal isinitti fakkaata akka yaada keessan itti jechaadha. Ilmaan kiyya miidiyaa irratti naam fidinaa Oromoo rabbii jedhaa jedhanii boo'u isa qofa miti an ጓደኛሳ ደወሌ ፊት ናሰኝ ጅራ አሜሪካ jechuudha amma በጣም ገረመኝ እሱ ሚዲያ ላይ ሳየው ማለት ነው። عندي ቆይ አረፋት ወይት አረፋቲን የማን ልጅ ነው እሱ የማን ልጅ ኢልማ ከድር መርቶቲካ አርቲስት ከድር መርቶ ነው እና ወራ ከፍ ብለናል ዝቅ ብለናል አባቴ አታውቅም እንዴ አከሲ ወጅኒና ታርታ ማሚዬ አንም በረ ያን ወላሂ ላዝም والله إيمانا جد روموتي بوي إيمانا جد والله لازم عرفات أبانكي خجئ وان جنويتا مجاخية نموني مجاخية ميديا رتي باستن إجولي خية ميديا رتي باستن يو إجولي خية روان تكتاهاني سيرانا سنغافت آجي ميتي إجولي خية ميديا رتي هين باسين آجي مي كان بيرا عن علم ساتي مي إجولي ساتي ننجمي إجولي ساتي ميديا رتيم بهنا ودون تين كجي ميديا رتيم باسيناجي نموتان جي سيجري نوني ميدي سانوما عرفات سانوما بر إجولي كيا ميديا رتيل مكيا ميديا رتيم باسينا يجوني أكتي ميديا رتي باتو كدر مرتو هم برباد مالي في إنه في تو أشتي برزدان تمام إسمعني أنتو برتي أنا لقي فدا ديواني لقي دبرا rakkinni tokko sirra ga'uu danda'a. Kanaafuu abbaa keetiifis Oromoodhaafis miidhaadha miidiyaarraa amma inni tasgabbaa'ee amma inni fayyaan isaa deebi'uufitti miidiyaarraa dhiifama naa godhe arafaati. Wallaahi Oromoon baay'ee na jalatti barreessaa jiru kunoo miseejiidhaan illee. Koomentii. Ana fakkeenyaaf aboo waa'ee Oromootii miti barbaachatan waa'ee abbaa kiyyaa fi abbaan kiyya ana hayyamsiisin tiktuu bane kanaan durallee baneetiin daa'imaan ture gaafas na dhorkee cufe si galee. أمرا يمسيتين بني. أتي كدرين يمسيستيتو كانت لايبي رفتي أما. إيش بيجي كافتا. عرفت بالبيت كافتا. أنا نبي الله والله. أيه كستان وان كون كابو أباد. عرفت نبيتان. كويسكي نبيتان. أيوه بريدانت. إيه لايبرتي. Garuu hedduu reefan argaa
ኦኬ አላየውም ብላክ ስታር ወላሂ አላየውም ይጻፍኩልህ ነበር ኦ እኔ አላየውም ነበር ማለት ልብ አላልኩም እኔ ጀስት በቃ እንደዚህ ጩጬዎች ጋር መጫወት ደስ ይለኛል ጨዋታ ንግግር ራሱ ደስ ይለኛል እና ለዘብያ ነው ኦኬ ሶሪ እኔ ፈመሽ የፈለኩት ያና ነው ኦኬ አትል ማህዩቲ ኦኬ ቴሽንን ተይልሞ አሳነሞ ወና አሳጥረት አብሽራ ይፋተን ነማ እንት ልጅቹን ደስነት ተለሺ አይ አብሽራ አይ ዋንስሪ ዳዋንስሪቲ አሰይኔ አይ ኢትዮጵያ ጅራታ ፍንፍኔ ኤርተሞ አይ ኦሮሚያ ኪሳንጅር Ingaafatiin bakka maamee kalaas maamiyyee waan siin jedheef hin qabaa sittiin himaa bilbilee keessaan ishee ingaafatiniin axxayyiqoo የት እንዳለ አጠይቀው አንቺ ምን ነው ልጁን እንትን አረግሽው ይጫ አረገበትሽ እንዴ አንቺ ያው ዳይ ማዳኒ መት ያድራ አቦይ በቃ ጀረቲ ከናብሎ ነው ተከነን ነው ደፊኒሽ እነዚህ ምን ታጋለ ጥላት ይበላል ምንድነው ገም ታስጨንቅኝ አንቺ አይደለም አንተ ሚዲያ ላይ መውጣት የለም አዎ ተረጋጊያ እንዳታስጨንቅኝ ምን ታስጨንቂዋለሽ የንጉስ ልጅ ነው በቃ ይሄ በጣም የተከበረ ልጅ ነው አይ ከቻልሽ መንከባከብ ነው ወጥተሽ ሶፊ ለፊት አንቺም እኮ እየተቸሹ ነው ምን ተቀምሽ ማን ምን እኔ እኮ የምከርኩት ፕሬዝዳንት ማማ የምከርኩት ምክር ላይቭ ላይ ስላየሽው ነው መጀመሪያ ተመክሪው በውስጥ ደውለሽ አላውቀውም ዛሬ ነው ያየሁት እኮ እኔ ሚዲያ ላይ ሲወጣ ራሱ ማለት ነው ብራዘር ጉታ ወጣ ባይ እነዚህ ነው ቦልካቸው እሺ ነሞተ ከና ቦልክ asirratti akkuma dhageessan Arafaat kuni erga inni miidiyaarra bahe miidiyaarra maaliif baate akkas jechuun barbaachisaa natti hin fakkaatu maaliifi gaafas miidiyaarra bahanii namoonni akkasitti godhu jedhan karaa banaattuuf namootaan akkas godhaa jechuudha natti fakkaata akka natti fakkaatu jechaadha maaliif akkas gootani erga inni miidiyaarra bahe dhugaadha akka soolan dheengadde jedhe poolitikaa garaagaraa keessa habaw waan akkasii gorsaa qobaatti bilbilaati gorsaa laayivii irratti teessanii mucaanaan akkasin jedhina ijoollee warri gorsitanis warri abbaan akkas jettanis sooshaal miidiyaa irratti bahanii laayivii irratti akkas godhamee riikardi godhamee gadhiifamaa mucaatti diina barbaadaattu jechaadha maaliifi ilmi koo akkasna jalaa godhama waan arge yeroo jettanu diinni maal godhatti sammuusii keessa maal yaaddeettanii yaaddu kanaaf akka yaada kiyyaatti bilbila isaa yoo qabaattan keessoodhaan akkasii hin bahinii abbaan kee akkas jedheera erga inni miidiyaarra bahe immoo kana boodan bahin waan erga jechuun barbaachisu mucaan kun erga inni miidiyaarra bahe poolitikaa garaagaraa keessan galinii waan si madaalu waan si wajjin deemu hojjedhu jechuudhaan mucaa kana akka yaada kiyyaatti jechaadha. Isinoo maal isinitti fakkaata? Egaa viidiyoon irraaf qabadhe dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiiseeras isin barsiisee dheedhee yaada. Warri amma xumuratti noo hordoftan hedduu tokko galatoomaa jechuun barbaada. Isinin jaaladha. Haga viidiyoo kabiraatii wal deebinutti Oroo Show. Bye.